Egaa ammas ardaadhuma kana walitti deebinee irraa daawwattoota keenya mee amma immoo egaa akkuma duuba keenyatti argitanii dubaroonni immoo nu duuba jiru ijoolleen guddinni dubaraallee maal fakkaataa akka aadaa Gujiitti isa immoo keessummaa isaan kana waliinanii haasa'aa waa'ee isaaniiyyuu mee nu waliin tura ammas hin jenna maqaa keessan irraa jalqabna maqaa keessan nutti maati aadaan dubarri Gujii qabdu aadaa akkamiiti akkamitti kunuunfamti akkamitti guddifamti haati dubara akkamitti guddistime Galatooma addaate akka itti dubartoota maqaa kiyya adda adaanechi Xunnaabbaa jedhama ana Shaakkisoo Oddoo irraa dhufe dubartii dubara akka itti guddifattu haati akkaataa ittiin kunuunsitu akkaataa baay'ee mana keessa amalasii akkana guddadheedhaani gorsuudhaani waa'ee hammayyaa haati mana keessa hojjulaalanii hojjechuudhaani waa'eeyyuu aadaan akkaataa isaa ittiin guddatan faaya aadaa akkaataa isaa ittiin hojjechiisuudhaani baay'ee bareechisanii guddisan. Mee dubarri mana keessatti haadha hojii gargaaruun ishii hin hafu? Mee akkamii akka isheen hojii ulfaataa hin hojjenne fa'aa akkamitti gootu? Umurii kamii kaaftee akka isheen waa isin gargaartu fa'aa gootu? Kun akkamii aadaadhaan? Hojii ulfaataa umurii isiiti. Umurii isii waggaa 10 duubaati oli waan xiqqoos mana keessaa hojii gargaarti malee umurii ala ijoollee hojjechiisuun baay'ee sirrii miti. Garuu hojii isaan laalaa akka isaan baratan. Yoo hadha xiqqeennummaa waa haati takka hojjee daa'imti tokko ilmoon tokko mana keessaa laalte ilaalchaadhaa ati waan kana ilawaa akkana hojii jettee yoo gula laalaa deemte yoo guddatte bu'aa gaarii hojii gaarii hojjetiisa baratti. Yoo ammoo umurii isiin geennellee jennee laalle hin teetu amaluma saniin guddataa dandeetti waan saniif haati dansaan kunuunsite haadha fi laalte daa'imti dansaa waa hojii amma yoo ani waan tokko hojjete yoo buna qaluteete buna qalu kana laala yoo ani eelee takka dhaabuteete eelee tana laala xiqqeennummaa ishiitiinuu na bira teettee barumsa fi barataa waa hojii mataarraa koppii gootee kaatee hojjetaa guddatan. Mee fakkeenyaaf isin ijoollee dubaraa meeqa qabdu dhiira meeqa qabdu? Dhiira akkaataan isin itti wal qixa qabdanii guddistan maal fakkaatame yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa turraa xiyyeeffannaan kennamaa fi ijoollee dubaraatti immoo hin laafaa waan jedhamu jirame mana keessan jira kun isa sanatti himaa dura meeqa qabdu lamaayyuu adda baasanatti himaa. Duraa takkatu qaba dhiira immoo 6 qaba. Tole akkasanaan qananiidha jechuudha ishiin qananiiti. Qananii garuu isaan gumaayyuu ukkuluma hojjanne ukkuluma. Waluma qixa. Waluma qixa hojjanne. Akkaatuma itti ajajamanii ajajuuyyu. Ijoollee barsiifachuu irratti ijoollee shamarraa durii namni hin heerumsiisa hin barsiisu jedhama dhugaadhuma jirusi dhugaa turesi amma akkamii qixuma dhiiraa barsiisaa jirtu ijoollee shamarraa ollaatti illee argaa jirtu biyyatti argaa jirtu meesa kana natti himaa. Amma durii gizee duriitti shamarraan barumsaaf xiqqoos itti ulfaatti waan yennaa durii barumsi addee hin banamini amma galata waaqaa mani barumsaa addee duuchiirra baname ijoollee namu haaluma gaarii hin barsiifata jirra haala gaarii hin baadiyyaa keessallee katamaa keessallee amma haala gaarii hin barata jiran. Toleme safuun ijoolleen dubaraa qabdu safuu jechuun koo egaa dubarri tokko kan heerumtu yeroo umuriin ishii ga'udha. Umurii ijoollummaatti illee heerumuu qabdu hin miidhamti yoo akkas ta'e akkasuma immoo akkaataan isheen itti heerumuu qabdu illee karaa aadaatiin ta'uu qabaa. Isa kana ijoollee akkamitti gorsitu akkamitti itti himtu akka isaan waan akkasii hubataniif. Egaa ijoolleen umurii malee heerumtu hin miidhamanii miidhaa dararagamanii waan saniifuu adoo dagatte umurii isaanii geessifatanii barumsa isaanii fixatanii haala gaariin warra fi dhaga'anii maatii fi dhaga'anii haala gaariin umurii isaanii geetteertu adoo heerumanii baay'ee bareeda. Nu ka gorsinu kan. Sirna fuudhaa fi heerumaa keessaa otoo ijoolleen amma isa kamiin heeruman isinitti tola isiniin amma intala tokko qabdu gaafa geessin heerumti mitiire isa kam hawwitu aadaa isa kam hawwitu. Isa na himattee ani haadha na himattee isa sargiin daggasee geessu san barbaada na himattee na mari'atte. Baay'ee namatti tola. Waa'ee dubarootaa yeroo haasofnu immoo dubarri waan isheen uffattu jira waan isheen hidhattu mataatti waan isheen kaawwattu jira haadholiin akkasuma immoo kan kaawwatan jira. Mee wanti
dubaroonni kun ofirraa qaban faayaan isaanii maal jedhama? Mee isa nutti himi. Inni isaa amma kaayatan tokko ofitti waammanne as gidduu keenya dhaabbanne. Kottu mee. Amma faayisii kun fiicee jedhama ku amma. Fiicee isi waan durra teete faayisii kun fiicee jedhama kasii kun. Faayisii kun fiicee jedhama waa heerumtee mana abbaa fiiti mana haadha fiiti baatee hin jirreef. Kenna ammoo amma wal fakkaataa miti wal fakkaatu malee kenna kunoo adda jira. Kasaanii fiicee jedhama kanaan faamanii durri haadha mana qe'ee manaati baatee hin jirreecha. Wanni harka irratti qabattee harkaa kun faayaa lubbuuti ku ammoo buqqii kana qabatti. Hayyi galatooma daawwattoota keenya ammas qophii tokko isin biraan geenyeetu walitti deemina. Mee as ardaa mi'ee bokkoo kanatti nyaanni aadaa akkasuma faayaan aadaa kan qophaa'ee dhiyaatu jira agarsiisaa fi isa immoo warra fide qopheessee gaafanneerra haasofsiifneerra isa daawwadhaatii isaa booda walitti deebina sirbas gidduutti sin affeerra ammas yeroo gaarii isiniin jenna.